Gaafanni mana hidhaa seene gaani osoo nama oduu jaaladhuu fi basaastuu taate yoo abdiin mana hidhaa seene abdiin akkas ta'e abdiin asiin bahe achiin bahe jechuun ni danda'a ture bar warreen situ diinatti kennaa jira waan ko sidha situ akkas gochaa jira naan jettaniif jechuudha nama akkasii miti dirqamaan nama kana yoo gargaaru yookiin immoo namaaf yoo waa godhu yookiin immoo bakka waanuma keerii takka yoo dalagu kottaan alaalaa jechuun dirqama miti baqqaani rabbiif jecha godha ka rabbiif jecha namni gootani akkasii kun akkasii asiin bahe barbaachisaadha viidiyoo kalee sanarratti osoon anuu badii qabaadhe badii kiyya takkittiidhaan ifaajee kiyya balleessitu yaa ummata keenya lakkii dhaabbaddaa dhugaa akkasii miti ilmi nama osoon anuu badii dalage haga dullatti namitti maalitti jettan yaa waan koo kunii sirrii miti jettanii na gorfatuudha malee arrabsoon daangaa hin qabne ilma namaaf gaarii miti. Assalamu alaikum ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota waan koo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu biyya alaas biyya keessas warreen jirtan hunda keessan isiniin maal nu fiddee dhuftee warreen jettanis egaa agadhuma viidiyoo kiyyaatti na dhaggeeffadhaa isiniin jechuu barbaada. Gaafanni mana hidhaa seene gaani osoo nama oduu jaaladhuu fi basaastuu taate yoo abdiin mana hidhaa seene abdiin akkas ta'e abdiin asiin bahe achiin bahe jechuun ni danda'a ture bar. Aniin kun magartuu fidee waan inni manatti abdii qabsiise takka illee hin jiru akkanani waan magartuu fidee abdii kanarratti shira dalagee gootanii ijoolleen hedduun haasa'aa jirtanii jechuudha. Komantiin hedduun iyyuu namtittiin kun illee abdiitti bitamtee jirti inna ka abdiin yoo waa takka ta'e illee gaafatamuu qabdu waan koodha namoonni jettan hedduutu jira jechuudha. Komantii sanallee iskiriinshoot godhee sagalee ijoolleen atti erganii kanallee hunda isin dhageessisuu danda'a jechuudha. Isiniin kun fagoo teessanii waa hedduu namaan jettu waa hedduu namatti murteessitanii abdii kanamee waan inni irra jiru nuuf ibsii akkam gochaa jirtanii sheeka bira geessii waan koo sheekatti waaminaan jechaa jirtanii ijoolleen hedduun jechuudha. Kun maaliif jettanii abdiidha yaaduudhaaf jechuudha. Aniin kun mee dirqaman qabu bar dhugaadhumaan karaa dhugaa karaa qajeelaa yoo deemne an abdii gargaaruuf abdii cinaa dhaabbatuuf yookiin immoo abdii kana akka inni waan tokko irra hin buune eeguun dirqama kiyyaa miti dhugaa isinitti himaa akka waan an dirqama takka qabuutti illee namni haasoftan waan jirtaniif jechuudha. Yookiin immoo namni abdiidhaan qaxaree maallaqaan na hojjechiisaa jiru takka illee hin jiru jechuudha. Yookiin immoo abdiin humti kunuu waan haalaatee yookiin waan obaasee mindaa tokko naa kaffalee miti. Obboleeyyan rabbii sana obbolummaa rabbii sana yoo taate malee an dirqama hin qabu jechuudha. Maaliif ijoolleen afaan nama dhedheerattan siniif ergaadha kuni jechuudha. Karuma gabaabaa aniin kun abdiif sheeka fidee itti qaraasisee yookiin abdiif waa godhaa jira yookiin waa godhuu hin jiru ka argaa jiru rabbii tokkicha isinii miti yookiin abdii miidhaa haa jiraadhu kan argee kan waa hunda yaani ana naqaxxa'uu danda'u rabbi tokkicha jechuudha. Ilma namaa kanaa miti ani isiniin kana gammachiisuuf jecha yeroo hunda yookiin abdiidha yoo laadhu yookiin abdii yoo obaasu yookiin abdiidha yoo waa godhu yookiin abdii yoo ni gorsu dirqama miti ani kaameraa fayyadamuun jechuudha. Aniin kun osoon oduu nama jaaladhu ta'ee jechuudha. Samoona dhiirni guyyaa 2-3 hafuu ramadaanni fixuuf guyyaa 2-3 hafuu akkas mucaan kun mana hidhaa galee ture jechuudha abdiin. Sababbiin inni mana hidhaa galees isinuu argaa turtan viidiyoo namtitti ambaa bilbila ishii caccabsanii viidiyoon hin jira fuuldura jira viidiyoo kana namni hin argin hin jiru kanaafiyyuu abdiin mana hidhaa seenee ture jechuudha. Gaafanni mana hidhaa seene gaani osoo nama oduu jaaladhuu fi basaastuu taate yoo abdiin mana hidhaa seene abdiin akkas ta'e abdiin asiin bahe achiin bahe jechuun ni danda'a ture bar. Ani ijoollee kiyyarraa asitti ijoollee kiyya gate mana kiyya gate ka as deemaa jiru iida namni waa hedduu qopheeffatu fedha waa hedduu godhatu fedha an garuu guyyaa inni akkana kalaa'ee jedhe dalagaa kiyyarraa hafee dalagaa ambaarra naman aniin kun ciisee waan nyaadhu miti ijoolleen biyya ambaa jirtan hundi keessan ni beektanii dhugaa rabbii isinitti himaa ijoolleen mana namaa dalagdan waan ija namaa keessa laaltanii jiraataa jirtan hundi keessan ijoolleen hedduun irri caalan kan nu hordoftan ijoollee biyya ambaa jirtanidha. Nullee akkuma keessanii aniin kunillee biyya ambaa jira waan haadha kiyyaaf abbaa kiyya bira yookiin horoo abbaa kiyyaa qotadhee galaa hin jiru ni beektu. Fagoo teessanii garuu waa hedduu yaada namaa kennitan dhugaa ani baay'ee na dhagahame jechuudha. Maaliif iyyuu
namni waan gaarii waan keerii dalagee akirarratti otoon iyyuu balleesse jechuudhaan viidiyoo sanarratti iskii mucaan kun maalidha inni jedhee isa madaaluuf onnuma isaa sana laaluuf jedhe malee mee dhugaan magartuutti fide moo osoon shira qabaadhe magartuun ulaa kiyya kana biraa deemaa hin jirtuuti yeroo hunda as dhuftee as eegdi abdiin kun gabbaa laata jette isuma eegaa oltee bulti kunoo shaaraarra teessee manni kiyya bakka makiinaan irra deemudha isa eegaa oltiiti mucattiin kun osoon ani ishiin akkanarraa fuutee inni miidhamu fedhee anadda barsiisa kenna ture abdii kana jechuudhaan garuu nama akkasii miti mush abdii miti nama man beekne iyyuu ani hamaatti dabarse hin kennu maaliif iyyuu nama namiidhe kanaan hammeenya isaan fedhu abbaan fedhe yoo namiidhe abbaan fedhe yoo narra ejjete abbaan fedhe yoo waan fedhe na godhani rabbi tokkichatti kennadhani qulqulluu yoo ta'e rabbiin naa baasa haqa kiyya jechuudha beektu isiniin kun akka waan ani abdii irratti dhiibbaa guddaa godhe akkas fakkeessitanii ijoolleen haasoftan jechuudha ani abdiin homaa kiyyallee miti akkuma isiniin jedhe obboleeyyummaa rabbiiti isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya guyyaa 3 mucaan kun mana hidhaatti akkana faana dararamee nama takkatti himu bakka namni kun bar waa'uma arge bahee oo jechaan oolu waan iccitii keessa qabatan waa hedduu jira mucaan kun hidhamee mucaan kun akkas ta'e mucaan kun asiin bahee jedhee maal faayidaa qaba isiniin kunuu nu faana dararamaa jirtanii isiniin kunuu nu faana cinqamaa jirtanii dabalatanii maaltu oduu na barbaachise gaa oduun hin barbaachisu beektu anuu amma kana kanin isiniin jechaa jiru aareen na dhagahameetu ammallee taatu ani har'allee borullee jechuudha abdii kana isiniillee waadaa galee jira ofii kiyyaallee waadaa galee jira aniin kun keerii dalagatuu fedha yeroon keessa jirru yeroo fakkattuudha yeroo badaatti dalagnee yeroo shiraa fi maalii walitti yaannu kanaa miti beektanii namiin kun osoo deemuu dhabamaa jira osoo deemuu du'ee dhageessanii beektu duniyaan faayidaa hin qabdu ilmi namaa kun keeruma dalagatu bareeda jedhee keerii dalagataa jira keeriin nan dalagataa jiru kan ammoo isiniin kun na harkaa dhooftanii balleessuu hin yaaliinaa isiniin jedha ijoolleen hedduun hundi keessan immoo haga dandeessan nama kana bira du'aa hin bira dhaabbadhaa yaada gaarii namaa barreessaa malee takkittuma osoon anuu balleessee jechaadha viidiyoo kalee sanarratti osoon anuu badii qabaadhe badii kiyya takkittiidhaan ifaajee kiyya balleessitu yaa uummata keenya lakkii dhaabbadhaa dhugaa akkasii miti ilmi nama osoon anuu badii dalage haga dullatti namitti maalitti jettan yaa waan koo kunii sirrii miti jettanii na gorfatuudha malee arrabsoon daangaa hin qabne ilma namaaf gaarii miti namni jibbaa yookiin immoo arrabsoodhaan deemu sheexana keessa jira dhaabbadhaa jechuu barbaadan amma asirratti jechuudha. Badiin takka natti mul'ataa hin jiru jechuudha waan abdii kanarratti badiin takka natti mul'ataa hin jiru beektanii kanaafiyyuu ani gaa omaa jechuu miti namni kun balleessuu baatus dhiifama yoo nama gaafadhe omaa rakkoon qabu garuu viidiyoon kalee gadhiise sanarratti yoo ani isin mufachiise hunda keessanuu hordoftoota kiyya dhiifama isiniin jedha garuu ani immoo badiin takka natti mul'anne dhugaa mee maali badiin kiyya namtittiin alkanii guyyaa dhugaa alkanii guyyaa mataa kana na jaanjeessite natti barreessite namticha kana manuma kanaan baaftu maalirraa qabdan jette akkana mataa kana na weerarsaa jirtana aniin kun immoo mucaa kana mana isaa ho'aa keessa ture mana qabaa meeshaa qabaa duniyaa qabaa waan takka dhabaman qabu beektanii hiriyaa gaarii takka hin qabu garuu mucaan kun nama isaa yaadu takka hin qabu omaa miti abdiin kun gaafa nagaa gaafa sammuunsaa nagaa sana nu hunda cina dhaabbatee waa hedduun nu gargaaraa ture ana kana qofaa miti nama baay'eedhaaf fakkeenya ta'ee nama gargaaraa turedha mucaan kun nama rabbillee ofirratti sodaatudha garuu aniin kun immoo akkuma hiriyoottansaa yookiin akkuma namoota ana daran isatti dhiyaatantu jira akkuma isaanii sana irraa fagaadhee yoo mana kiyya taa'e ni danda'a ture garuu immoo kana gochuu hin dandeenye maaliifuu mucaan kun waa hedduudhaan nu bira dhaabbata namoota magaalaa kana jiran keessatti abdiin shamarran kun akka miidhamtu hin fedhu ture caaltuu kana faana waan inni ta'e isiniin kunuu quba qabdu anaaf caaltuu ijoollee biraallee ni jiranii jechuudha inni shamarran walumaa galatti shamarran jechuun obboleettiidha haadhaadha jedhee nama itti amanu waan ta'eef nu hundaaf waan dhaabbataa tureef aniin kun immoo abdii kana baasee diinatti nama kennitu miti
warreen situ diinatti kennaa jira waan ko sidha situ akkas gochaa jira naan jettaniif jechuudha nama akkasii miti dirqama nama kana yoo gargaaru yookiin immoo namaaf yoo waa godhu yookiin immoo bakka waama keerii takka yoo dalagu kottaan alaalaa jechuun dirqama miti bakka ani rabbiif jecha godha ka rabbiif jecha namni gootani akkasii kun akkasii asiin bahee barbaachisu fedha yoo ta'e abbaan sun bahee akkas naa goote yoo jedhe irra bareedaadha malee aniin kun namummaa birrii tokko yoo kenne yookiin birrii lama yoo kenne akkas godhe jedhee dirqama miti beektanii waan isiniin argiin mudannoo hedduu gochaan hedduun mana kana keessatti waa hedduun raawwataa jira dhugaa isinitti maa jechuudha garuu aniin kun dirqama miti sooshaal miidiyaa irratti bahee akkas taanee asiin baanee maal taanee hin jedhan durallee isiniif himee jira ijoolleen jalqabarraa viidiyoo kiyya hordofaa turtan ani dhaloota kiyya keessatti waan mana kiyyaa yookiin immoo waan ma godhe takka sooshaal miidiyaa irratti mul'isuun baay'ee natti hin tolu keessattuu waan mana kiyyaa hin fedhani warra ummata magaalaa kana keessa jiran irraa adda ta'ee jiraatu barbaada rabbiin karaa qajeelaarra karaa keerirra na adeemsisu jedhee yeroo hundaan du'aa godhadha maaliif iyyuu namni kun hin jedha dhuma isaas jalqaba isaas kabareechuu rabbumaa jechuudha maaliif akkas jettee yoo jettanii an akkuma ijoollee keenya kaanii sana maraadhee magaalaa keessa dhirsi kiyyas akkasna godhee maaliin kiyyas akkasna godhee har'a siin bahee achiin galee kana baay'ee hin jaaladhu viidiyoo kiyyallee ni hordoftanii ni agartanii nama baay'ee faanas walitti dhufeenya hin qabu amma yeroo baay'ee kun viidiyoon kaleessamee akkuma piraankii yookiin immoo mucaa kana onnee isaa baratuuf irraa waraabe irratti abdiinuu waan naan jedhe dhageessanii jirtanii magartuun hiriittii keetii situ natti fidee situ akkasna godhaa jira naan jedhee jira agartanii jirtu waan an irra deebi'ee isinitti himu takkallee hin jiru jechuudha akka inni jedhe sanaa miti ani riyaa shamarranii takkitti hin qabu egaa namni sin barbaachisu immoo takka nima jira namni nama malee hin jiraatu nama malees jiraatuun ni ulfaata namni yaani an nama kana jibbees osoo hin ta'in waan inni jibbe beektanii namni biyya kana keessa baay'ee rakkoodha dhalaanis dhiirtis dhirsaaf niitii addaan fageessuu shamarran illee immoo dhirsa namarraa fudhatu nama kana hamatu taa'aniituma bakka nama kana maqaa dhaadheessaa ooluudha magaalaan kun beektanii ani immoo kanan fedhu maaliif hojii xiqqishuun taane hojii kiyyarra oolee yoo galee niin dadhabaa ijoollee kiyyatti goraa as goraa yeroo iyyuu hin qabu jechuudha akkuma isiniin jedhan namarraa adda ta'ee jiraatu barbaada yaa an nama caalee yookiin immoo nama ol osoo hin ta'in waan qabu tokkoon namaaf illee fakkeenya ta'ee jiraatu barbaada jechuudha waan abdii kana anumarratti dhiisaa nas in arrabsiinaa namni nama arrabsu nama abaaramaadha waan tokko hubadha adda baafadha akkasuma immoo ijoollee waan gaarii naan jettanis ni jirtanii galatoomaa jiraadha akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu adaraa waan koo adaraa abdii adaraa kee abdiin nama hin qabu warreen naan jettan hundaafiyyuu nam hunduu nama hin qabu rabbuma qaba rabbi cinaatti immoo namni tokko uma nama barbaachisa kanaafiyyuu ani aga dandeettii kiyya akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu abdii cina numan jira isa cina hin dhabamu isiniin kunis du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota kiyya viidiyoon har'aaf isiniif qabadhee dhufe kanuma yoon balleesses egaa akkuma isiniin jedhe na